አዩ ሱመያ እኮ በራሷ ገንዘብ እኔ ስለ ሱመያ ምናምን አይደለም አሁን እያወራለሁት። እኔ የምፈልገው እንደዚህ አይነት አንድ መኝታ ምናምን አይደለም፣ ባለ 3 መኝታ ለመከፈል ብለን ሁሉንም ብር ከፍለ ለዛውም ደግሞ እንደዚህ ገና 5 ዓመት ጠብቀህ እንድከፍል አይደለም። ሁሉንም ከፍለ ተፈራርመህ ባለ 3 መኝታ። አዎ ወላሂ አልሰማህም? አይ ወላሂ አልገዛም። ባለ አንዱን አልፈልግም። አዎ አበደን አልፈልግም። እዚህ ቁጭ ብዬ ነው ማድራት። ገዝተህ ትሄዳለህ ባለ 3 ማለት ይቻላል። ችግር የለም እንግዲህ እንላለን። ምግብ ሳልበላ በብርድ እንደሞት ከፈለግ እኔ ታገኛለህ። ደረቅ ምንም ነገር በቃ እንድታረግ ይገባል። ስለ በረኪ ነው ለምንድን ነው ሰው ፊት ለፊት ታወራ? ድርጅቱም ያው እንግዲህ አንተን ለማመስገን አሸባ ኦርዶፍቶota koo akkam jirtan nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu nagaa namni annakaarfatu galata waaqayyo isinis baga nagaa taatanii እና har'a wanti na ajaa'ibe tokko jechuudha. Namni akkamitti yaada dhugaa dubbachuuf bakka namni tokko akkamitti yaada ayyuu wanta ishiin jette bakka akkuma Sumayyaan bakka jiraa miti Sumayyaan sila mana ofii isheetti bitattee fi anis mana qabaachuun qabaa jettee Sumayyaan birri isheetiin bitattee biyya umbaatti laffaatee yuutuubii kanarratti illee jechuun Sumayyaan dura turte kan yuutuubii ayyuun gin amma dhufte እና akkuma ayyuun Sumayyaan mana qabaattee mana manyita abbaa sadii qabdi jechuudha Sumayyaan. Ayyuunis immoo akkuma Sumayyaan mana kilaasii sadii akkuma qabu kan qabaattu anis qabaachuun qaba jettee akkasitti abbaa manaa isheetiin wal moromti jechuudha. Bazee wayi jechuudha abbaan manaa ofii kabajaa qaba miti jechuudha. Akkuma arganitti haasa'anii bakka yeroo bakka nan du'aa akkasanta maaliin dhugattiyyuu maayinniyyuu እና isaan dhuga kan jettu jechuudha. Maayinni nama doorsisuun jechuudha, nama jaalataniif hin da'uun jechuudha. Caalanii argamaniiti nama sanii tanii jiru jechuudha. Ofiin ajjeesaa akkasanta mana kana kun maayinni dhugaa dubbachuu maaliif diraamiti bakka ati yoo kabajaa ofitti goote naannollee si kabaja jechuudha. Achi deemanii akkasitti nama fuulduratti abbaa manaa ofiitti akkasitti fixixi jedhanii haasa'uun kun hin bareedu dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif hin bareedu jechuudha. Shamarranii yooma gadi jettee wayya jechuudha. Diraamiti yoo hilli qabaattee amalli keetis yoo wanti kan ta'u ta'e bakka gadi of qabuun ni barbaachisa jechuudha. Waan kamiifiyyuu gadi jechuun ni barbaachisa jechuudha dhugaa dubbachuudha. Nama jaalatan immoo akkasumatti akkuma arganitti hin dubbatan jechuudha. Isa tokko tokkoon ayyuu tana yoo laalu dhiira caalti dhugaa. Dhiira caalti maaliif beektu? Sumayyaan mana qabdeen akkamittaan mana hin qabne jettee balaa buustee garafamtallee dhagaa'amti. Garafamtes bakka isheen gadi jechuu hin dandeenye. Amma immoo viidiyoo gaafa lammaffaa irratti Sumayyaan mana qabdi ani akkamittaan mana dhabaa maatiin kiyyaa ati waan tokko hin qabdu naan jedhanii akkasumaan teessa ati maalidha egaa haadha manaasaa taate an akkamitti akkas teessa naan jedhanii maatiin kiyyaa jettee isa tokko ija maatii diffiraatiin kun hin barbaachisan naatte seetochi na dhagaa maaliif beektaa odooziin jettee osoo dubbachuu baatte osoo caal'istoo kan ta'e jechuudha. Hin argattu kaan amma immoo shikatilaa argatte abbaa kilaasii tokkootillee tamasgee jettee fudhattume silaayii kan itti makamte hin gadda uffooyi. Sumayyaanoo taatee waggaa dheeraa wajjin turtee haadha ijoollee lama irraa qabaadha abbaa manaatiin. Namni xiqqaa harkatti qabatee guddaadha. Ati amma ishuma tana qabadhuuti tamasgee isin jenna jechuudha. Akkana jedha kakooti. Ishuma argachuu keetiif galata jedhe. Maaliif tokko tamasgeen jedhe ishuma argachuu keetiif maaliif akka tokko akka Sumayyaa abbaa manaa keetiif kabajan qabdu jechuudha. Akkuma argitee haasofta akkoo jechuudha. Tokko sammuu qabda hin jala dhugaa rabbiin ajaa'ibde jechuudha. Maaliif ragaa jedhii siin jenna asumaan jechuudha. Ragaa jedhii
wanti ragaa jechuun waanuma hundumaaf iyyuu ni barbaachisa. Abbaa manaa kee fuulduratti immoo akka itti nama fuulduratti yeroo haasoftu akka itti haasoftu bariisiin jennaan maali sinis immoo jedhaan jechuudha koomantiidhaan maaliif har'a dhuftee dirqama Sumayyaadhaan nan qixxaa Sumayyaan kana qabdii ani akkamittan kana hin qabne ishiin akkasii hundee Sumayyaan ijoollee qabdeenis akkamittan ijoollee dhaba osoo jette bareeda ishii maaliif ijoollee godhadhu daa'ima godhadhu siin jenna isheen daa'ima godhadhu inna waan hundumaaf yoo ragaa jedhan barbaachisaadha. Amma kanas ta'e sanis ta'e abbaa manaa taatee jirti. Yaadan jedhamanii ija tokko tokko ija jabaachuu ni barbaachisa jechuudha. Garuu akkatti ijatti jabaataa qaba jechuudha. Nama jaalatanis kabajaatuma. Abbaa manaa taatee jirti. Baga dasiin jenna. Asan bula jettee. Asan bula malee karaa tokko hin deemu jettee akkoo jechuudha. As buluun hin danda'amaaree jedhee jechuudha. Abbaan manaa saadoon jechuudha. Inna waan hin ajaa'ibu deemu jechuudha qaba. Inda'uum jettee inda'uum muluu sanaa bituu qabdaayyuu jettee muluu sanaa bittee naas naa kennuu dandeechaayyuu qabdaayyuu jettee jechuudha. Muluu isaa bittee naa kennuu dandeechaayyuu maalati abbaa kilaasitti tokkotti osoo hin taane keessummaa yoo dhufee soofarra raffisaa bakka kanatti illee dhugaa jettee dhugaadha. Inna muluu isaaniitti fakkeenya muluu jechuun akkoo jechuudha. Indee maaleessa indee kana mareessaa fudhannee yaadii haqinni abbaa manaa keessas bareessiin jennaas. የኔ ማለት አንቺ ነው አይደል? ይሄ ሳይድ በያን አዩ የሚል አያንቱ የሚል የታለኝ አለሱስ ምንታውን ገዝቶ ጨርሶ ሄዷል ማለት ነው። ዋው እኮ እንዴ ሁሉ እኮ ነው እንደምታናገረኝ ለምን ነው ክፉ እና ማይኒ namni dhugaa waaqa dubbachuudhaaf እና ለማንኛውም ሽን ብራንኪ ታቴ ማንቺ ቢታሜ ቢጅራ አባ ማና ሰዲ jechuudha kan kilaatii sadi qabu ergii maayini kabajaan akkasitti jechuudha dhugaa waaqa ziq kan nama godhu jechuudha maayini abbaa manaa fi kabaj issi bitee fi jala jechuudha na galatoomii akkas abbaa manaa koo ijitti addanqisiifachuu qabdi immoo yoo barbaadde Gondar Goojjamee Baadaar maalleentee barbaadachuu ni dandeessaa dhimma kee hin qabu ege mana abbaa sadii kan naabitti akkas jedhamaa dhugaa dubbachuu akkana jedhamuu qabu dubbii keessa deeffadhu bannaati dhugaa maaliif akkasitti nama fuulduratti akkas nama gochuun isaanummaa osoo kaameraan itti jiraachuu baate dhugaa rabbi jechuudha bakka maaliif osoo kabajaa qabaattee fi jechuun jaalladha. Namni akkasitti haasa'uun barbaade kun jardeemu dandeessa kun deemtee bakka isheen bakka faayiduma barbaadde jechuudha immoo nama tokko bakka faayidumaaf itti siqu immoo gaafa irraa argatan immoo gaafa waan san argatanii jaalalli nama sanii hin badamu akkamii yaa ayyu sammuu sii kenne kana maal jenna baay'ee tokko jechuun ani nan saalfadhe dhugaa dubbachuudhaaf bakka isheettan saalfadhe jechuudha maaliif ilma dhiiraa akkoo kabajaa qabu akkuma argamtan dubbatan jechuudha. Maaliif akkuma namatti dhufeetti namatti dubbatan jechuudha nama jaalataniif kabajaa qabu iddoo qabu danda'uu immoo akkas godhee fi galatoomii abbaa manaa koo jettee bakka jira miti dhiifa manaa godhee akkasitti dubbadhe jettee dhiifama gaafachuu qabdu malee akkasitti itti dubbachuu hin qabdu siin jenna. yaa habiibteeti yaa kabajaa godhadhu maaliif yoo ta'uuf kabaja namni illee si kabaja jechuudha fiikeetii boota bakka jira miti wanta dubbii kee yoo sirreessite nama biratti illee kabajaa argatta jechuudha hammam qallalta jechuudha Sumayyaan akka namti dhugaa yoo dubbattu baay'ee nama of eegdudha jechuudha dhugaa rabbi እና viidiyoon kiyyarraa kana fakkaata subscribe godhaa maatinaataa warri maatinaaf hin taane warroon immoo maatinaataa ta'anii waan hundoonni jajjabeessitan guddaa tokko galatoomuu isiniin galateeffadha simmeetaawii ta'ee naasaa jira jechuudha ayyuun aarsitee jirti jechuudha abbaa manaa immoo akkam aarsitee innaa kanaas jedha amma viidiyoon biraatii walitti deebinutti nagaadhannaa turaayii baay'ee waaqayyo gooftaan biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Nagadan turai Sumayyaalle obsa siifaa kennu jabaadhu akkanumatti amalli kee amala gaariidha akka ayyuuti miti ayyuuti immoo amalli kee sirreeffadhu siin jenna shiqashtii nama